Aga gammadda WhatsAppiin settingi haaraa faayidaa guddaa qabu isiniif qabatee dhufee jira. Kan namni yeroo dheeraaf barbaadaa ture osoo WhatsAppiin akkas nuuf ta'e jettanii kan isin yaadaa turtan nuuf gadhiisee jira jechuudha. Itti fayyadamaa. Dabalataan namoonni baay'een kan na gaafatan WhatsAppiin keenya namaaf hin dawwalu yeroo nu namaaf dawwalla jenne namaaf hin dawwalu namni yoo nu jalaa qabellee hin lakkaa'u seetuma ta'a addaan cita jettanii gaafii adda addaa kan na gaafatan viidiyoo kana keessaa ni argattan jechuudha. WhatsAppii akkaataa isinitti waliif dawwaluu dandeessan inumaa san bira darbii viidiyoolee waliif dawwaluu dandeessan akka imootti jechuudha. Waanuma bilbila kanaan wal qabatu kan settingii amma dabalamellee jechuudha. Bal'inaan isin argisiisa. Baga irra deebin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama. Amma booda WhatsAppii irratti biyya barbaadan teessanii namoota bilbila keessan irratti isin gargaaruu barbaadu settingii bilbila keessanii yoo isin jalaa badee nama akka isiniif sirreessu barbaadan jechuudha. Biyya barbaadan teessanii akka misinjaraa sanitti jechuudha bilbila keessan keessa gannattanii argisiisuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoolee walii dawwalaa waliin haasa'uu ni dandeessanii jechuudha. Mee isinin argisiisa karaa salphaa ta'een akkaataa isinitti sirreeffatuu dandeessan jechuudha. Daawwattoota kiyya WhatsAppii keenya keessa galla jechuudha. Yeroo jalqabaatiif WhatsAppii irratti cuqaasne WhatsAppii keessa galla. Sana booda WhatsAppiin keessan haala kanaan isiniif banama jechuudha. Daawwattoota kiyya mee namuma tokko irratti cuqaasee isin argisiisa. Sana boodan haala kanaan isinii dhufa jalqaba irratti kan waliin ilaallu kan bilbilaati jechuudha. WhatsAppii isiniif dawwaluu didee jechuudha. Gubbaa kanarra ni jira irratti dawwallaa jechuudha. Sana boodan haala kanaan isinii dhufa qabxii lama qabatee isinii dhufa voice call fi video call qabatee isiniif dhufa. Mee amma voice call qofaan sagalee qofaan jechuudha ni dawwallaa jechuudha. Sana booda haala kanaan isinii dhufa not now ka jedhuu fi continue ka jedhu qabatee isinii dhufa. Fakkeenyaaf tokko tokko kanaan isiniif hin dhufu jechuudha. Inuma dawwala garuu sagalee mool isin hin dhageessifne isallee isin argisiisa. Fakkeenyaaf kan eeyyama ittiin kennintu haala kanaan isinii dhufa. Haala kanaan isinii dhufu maal gootan continue jettaniini gara fuulduraa deemtu. Sana booda haala kanaan isinii dhufa asirratti qabxii sadii isiniif kenna isin kan tokkoffaa allow ka jedhu kanarra keessanii. Sana boodan haala kanaan adda cita jechuudha. Call this line jedhee haala kanaan adda citaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma eeyyama itti kenninee jira. Kama eeyyamallee itti kennini haala kanaan adda cita. Kan namni sunillee achina jalaa kaase hin dhageessisuu jechuudha. Mee amma irra deebi'eetiin dawwalaga waan reefu san na gaafatamoo nan gaafatu ka jedhu ammallee lammaffaaf irra deebinee dawwala eeyyama itti kenninee jira jechuudha. Ka waan fakkeenyaaf qabxii duraan amma isin argisiisan isinitti fidu haala kanaan sirreeffattu. Isa kana sirreessinee jira ka eeyyamni itti kennin. Ka eeyyamni itti kennellee sagalee wal nama hin dhageessifne neetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf mee ni dawwallaa yeroo tokkoof irratti dawwallaa jechuudha. Amma nun argisiisu jechuudha. Kun tanaa san amma nan argisiisu jechuudha. Eeyyama itti kennee waan hin jiruufi jechuudha. Tole daawwattoota kiyya isa addaan citu sanoo akkamitti sirreeffanna ka jedhuun isin argisiisaa jechuudha. WhatsApp yeroo isin namaaf dawwaltan barreeffamaan amma jalqaba irratti isin argise kana isinitti fidu haala saniin sirreeffattu. Kan haala kanaan sirreeffattanii waan hundaa sirreeffattanii yeroo namaaf isin dawwaltan namni sunillee yoo isin jalaa kaase sagalee nama saniitiif teessa waliin dhageenye ufuma isaatiin addaan kurtu san isin argisiisaa jechuudha. Isa san sirreeffatuuf jalqaba irratti maal gootan WhatsApp keessan kana sakandii takka quba keessaniin haala kanaan gadi qabdu jechuudha. Sana booda gubbaa kanarratti qabxii lama sadii isiniif kennaa jechuudha. Isin qabxii barbaade isiniif haa kennu jechuudha. Fakkeenyaaf Android yoo ta'e jechuudha bilbilli keessanii gubbaa kanarratti app info bakka jedhu ni argattu jechuudha. App info sanirra cuqaastu kan haala kiyyaa kanaan isiniif fide immoo mallattoo tana ni argitu jechuudha. Asitti kunoo bakka nan tijaan isin argisiisu kana irratti cuqaastu jechuudha. Sana booda kallattii maan jechuudha as keessa isin galchaa jechuudha. Bilbila Android yoo ta'e haala kanaan jechuudha yeroo isin gadi qabdan jechuudha. WhatsApp keessa sakandii takkaaf gadi qabdan barreeffama kana isiniif fida gubbaa sanirratti jechuudha. App info ta jettu tana ni barbaaddu jechuudha. Yookaan setting keessan keessa dhattanii app info jettanii irratti barreessitu jechuudha. Isallee isin argisiisa. Haala kanaan eega keessa dhuftanii amma kamaalitiin isin argisiisa ka WhatsApp isiniif bilbiluu didee jechuudha. Saniifuu asirratti dhuftanii app formation iddoo jedhu ni argattu jechuudha. Irratti kilik gootu. Sana boodan haala kanaan isinii dhufa ol harkistu jechuudha. Daawwattoota kiyya asirratti gadi buutanii jechuudha. Iddoo phone jettu tana ni argitu irratti cuqaastu jechuudha. Sana boodan haala kanaan qabxii lamaan kana qabatee isin dhufa allow ka jedhu kanarra keessu jechuudha. Allow irratti deebifannee jirra amma guutummaan guututu akka dawwalu abdii qaba jechuudha. Isa lammaffaa maal gootanii SMS ka jettu tana isii gadi tana SMS ta jettu tana irratti cuqaastu jechuudha. Sana boodan isa kanallee allow irra keessan maaliif bilbilli sim kaardii WhatsApp keessaniin bantan eeyyama itti kennuu danda'uu qabdanii jechuudha.
haala kanaan sirreeffatan amma guutummaan guutuutu yeroo isin as keessa baatan WhatsAppiin keessan 100% ni dawwalti abbaa feeta waliin haasa'uu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya akkasumallee wantoota asirra jiran kana hundumaa jechuudha allahu irra keessanii jechuudha wanni haaraan inni qabatee dhufe maali ka jedhuun isin argisiisa jechuudha daawwattoota kiyya kanatti aansee WhatsAppiin akkuma Messengeraatii fi akkuma Telegiraamaa bakka barbaadan teessanii nama barbaadan bilbila keessan keessatti manaajarummaa kennuuf ni dandeessanii jechuudha waan barbaade akka inni bilbila keessan irraa isiniif sirreessuu fi akka isin gargaaruuf jechuudha waan hedduu faayidaa guddaa qaba jechuudha fidee jira jechuudha settingii saniin isin argisiisa jechuudha daawwattoota kiyya salphumatti jechuudha kanaafuu mee amma fakkeenyaaf nama kanarratti ni dawwallaa jechuudha kanaafuu daawwattoota keenya maal goonaa amma irratti dawwallaa jechuudha voice call maan irratti dawwallaa sagaleen kiyyoo badelle obsaan eeggattu jechuudha irratti dawwalaa jechuudha amma irratti dawwaleetiin jira haala isin argitan kanaani wanni haaraan inni fide kunoo asitti tuqaa sadeen kanaa jechuudha amma kanaafuu maal gootan jechuudha namni kun tuqaa sadeen kanarra seena jechuudha fakkeenyaaf namoonni yeroo isiniif dawwale kan isin godhuu qabdanii tuqaa sadeen kanarratti ni tuxxanii jechuudha samboodan share screen iddoo jettu tana ni cuqaastu jechuudha share screen iddoo jettu yeroo isin cuqaasta yeroo jalqabaa yoo taatan jechuudha eeyyama isin gaafata allow jettanii isa tokkoffaa gubbarra keessanii jechuudha sana boodan haala kanaan isinii dhufa jechuudha switch iddoo jettu tana cuqaastaniituma gara fuulduraa deemtu jechuudha asirratti dubbistanii adda baafatuu ni dandeessanii jechuudha switchin godhaan amma switch iddoo jettu tana cuqaastanii amma kaameeraatu isiniif banamaa jechuudha kaameeraa yoo barbaadan ifirrallee cufuu ni dandeessanii rakkoo hin qabu switch iddoo jedhu irratti cuqaastaniituma jechuudha san boodan gara kana isin fida ammallee lammaffalleef switch jettanii ni jechuudha switch gootan jechuudha lammaffalleef yeroo lama gootanii sana boodan jechuudha kallattimaan viidiyoon haala kanaan isiniif banama kaameeraan amma haala kanaa yeroo viidiyoon isiniif baname ammallee tuqaa sadeen irratti deebitanii kan reefu eeyyama itti kennitanii amma immoo iskiriina keessan argisiisuuf tuqaa sadeen kanarratti deebitanii ammallee irratti cuqaastanii share screen iddoo jettu tana ni cuqaastu jechuudha lammaffaa fi beeka amma sana boodan haala kanaan isinii dhufa start now iddoo jettu tana ni cuqaastu jechuudha sana boodan kallattimaan iskiriina bilbila keessanii nama sanitti argisiisaa isin maal gootanii okkee guddoo garaa hedduu gadi dhootaniituma keessaa baatanii WhatsApp keessan keessaa baatanii bilbila keessan keessa seetuu jechuudha kallattimaan kunoo amma haala isin argitan kanaan amma keessa seenutti jira namni kun WhatsApp lamaanuu wal biratti hidhamtee jirti jechuudha haala isin argitan kanaan argitanii amma WhatsApp kiyyaa fi WhatsApp nama sanii amma already wal biratti hidhamtee jirti jechuudha haala isin argitan kanaan kana boodanii amma okkee guddoo garaa hedduu gadi dhayeetuma namni kun keessaa bahee jechuudha kallattimaan eessa dhaqaa bakka barbaade keessa dhaquu dandeessanii jechuudha kunoo amma daawwattoota kiyya haala isin argitan kanaan amma keessa seenee jira namni kunoo bilbila isaa olii gadi gamaa gamana oofaa jira jechuudha haala isin argitan kanaan amma bilbila isaa olii gadi oofaa jira argitanii amma bakka barbaade yoon seenee nan argaa jechuudha amma kun WhatsAppidha jechuudha Messengera hin seenaa WhatsAppidha kunoo amma profaayila keenya haala kana wal biratti hidhee jira jechuudha gama gadii kanatti haala isin argitan kanaan sagalee walirraa waraabaa jira jechuudha yookaan walitti dabarsaa jira jechuudha kanaafuu haala kanaan jechuudha kunoo haala salphaa ta'e kanaan jechuudha WhatsApp keessaniin viidiyoo walii dawwaltanii yookaan isin yoo barbaadan kaameeraa keessanillee ofirraa cufuu dandeessan jechuudha fakkeenyaaf kaameeraan isin irratti banama kaameeraa keessan kunoo haala kanaan isin dhufaa miti as tuqaastaniituma irratti ofirraa cuftanii jechuudha kaameeraa keessa yeroo isin akkanatti profaayiluma keessa irratti cuqaastan haala kanaan isin dhufa kaameeraa irra gadi cuqaastanii kaameeraa keessanillee cufuu ni dandeessan akka fuulli keessan hin mul'anne yoo barbaadan kaameeraa keessanillee ofirraa qabuu ni dandeessanii jechuudha namni sun akka barbaadetti bilbila keessan keessa iddoo isin tuttan isinitti argisiisuu danda'a jechuudha daawwattoota kiyya haala kanaan jechuudha WhatsApp waan baay'ee bareedaa fi waan murteessaa ta'e fidee jira jechuudha kanaafuu haala kanaan akka itti fayyadamtan asumaan isinitti himuu barbaada jechuudha haala kanaan daawwattoota kiyya WhatsApp keessaniin iddoo barbaadan teessanii jechuudha hiriyoota keessan bilbila keessan keessa seentanii settingii bilbila keessanii yoo isin jalaa jechuudha dogongora waan tokko balleessitan namoota bilbila keessa beekaniin jechuudha sirreeffatuu ni dandeessu jechuudha osoo itti hin cinqamin jechuudha fakkeenyaaf hanga amma dura gara Messengeraatii fi gara Telegiraamaatiin waan akkanaa kana jechuudha argine malee WhatsAppiin amma dura hin finne garuu amma waan baay'ee bareedaa ta'ee fi namoonni hedduun itti gammadan kan namoonni hedduun maaliif yeroo baay'ee namni gara WhatsApp kanaan kan waliin haasa'u WhatsApp sagalee walitti erguu jaallata WhatsApp namuu dubbatuu ni jaallata jechuudha garuu WhatsApp waan kana hin dalagu jechuudha garuu amma eega wanti kun dalagu baay'ee kan nama gammachiisu ammallee asirratti barnoota tokko kan isiniif kennuu barbaadu jechuudha daawwattoota kiyyaa hubachiisa waa'ee bilbila WhatsApp kanarratti
WhatsAppiin biyyoota tokko keessatti kan hin eeyyamamne jira bilbilummaan isaatu jechuudha. WhatsAppiin tokko hin eeyyamamu jechuudha biyyoota tokko keessatti. Yoo isin didelle keenya nu didee yookaan viidiyoon kun viidiyoo sobaati jettanii akka hin fudhanne namoonni isiniif dalage kan isiniif hin dalagin illeen komatamuu hin qabnu jechuudha. Maaliif nuu miti kun biyyoota isin jirtantu murteessa. Anamma immoo biyya hin jirutti ni dalaga. Kun haala isin argitan kanaan jechuudha. Bifa salphaa ta'een abbaa fedhe waliin WhatsApp akkuma imo fi Messenger irratti waliin haasaa jechuudha. Kanaafuu isinillee haala kanaan sirreeffatu ni dandeessu jechuudha. Daawwattoota kiyya baay'ee settingii akka murteessaa fi settingii akka namatti tolu osoo paaswordii email keessanii fuutanii hiriyyaa keessanitti kennitanii booda waliin hin cinqamne namoonni paaswordii keessan qabatanii isin hin miine jechuudha. Salphumatti osoo waan tokkollee ittiin kennin harkuma keessaniin bilbila keessan sirreeffatan namoota bilbila beekan keessa seensiftaniiti jechuudha. Haala kanaan WhatsApp keessan sirreeffatanii kan isiniif bilbiluu didelle haala nama isinitti argisiisan akka inni isiniif bilbilu godhatu ni dandeessu jechuudha. Daawwattoota kiyya barnoonni irra isiniif qabadee dhufelleen jalqabaa kaafnee kan hangammatti waliin ilaalaa turre kana namoonni jalqabaa kaatanii hanga dhumatti nu waliin turtan galanni keessan guddaadha. Maarree isinillee viidiyoo kan ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala Oromaaniif namoonni haaraa taatan subscribe godhaatii miseensa maatii keenyatti dabalamuu hin dagatin. Akkasumallee guyyaa guyyaan qabiyyeen keenya ofii isaatiin viidiyoon nu asirratti maxxansinu akka isin dhaqqabuuf mallattoo ol notification irra keessanii nu hordofuu hin dagatinaan isinin jedha. Viidiyoon keenya isin gammachiise like tuqaa bakki isiniif hin galin yaadaa fi gaafii ta'ee koomentii jalatti naaf barreessaa. Akkasumallee barnoota dabalataatii fi yaada dabalataa namoonni barbaadan jechuudha. Telegiraama keenya irratti nu qunnamuu hin dagatinaa. Telegiraamni keenya profaayiluma kana jala jira irratti cuqaastanii jechuudha. Kunoo mallattoo telegiraamaa tan irratti cuqaastanii kallattimaan gara telegiraama keenyaa dhuftanii achirratti gaafii barbaadan yoo gaafattan deebii ni argattu jechuudha. Daawwattoota kiyya akkasumallee hiriyoota keessaniif sheer godhuu hin dagatinaa. Akkasumallee obboleeyyan chaanaala keenya lammaffaa hanga ammatti hin beennelleen jechuudha. Hoomii chaanaala Oromaanii kana jala seenaati hanga dhumaa irratti gadi bu'aa chaanaala Oxygen Media Network jedhu chaanaala keenya subscribe godhaatii achirratti illee waan babbareedaa akka isin maxxansuu deemu abdiin qaba jechuudha. Daawwattoota kiyya hanga isin maatii 10,000 geessan isin eegaa jira. Liinkii isaa waliif sheer godhaatii dafaatii maatii 10,000 hin gaan isin jedha. Daawwattoota kiyya barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.